sagalee waaqayyoo keessaa ergaa Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 2 kaasee amma 11tti wal duukaa yaa tasgabbaadhaan miila keenyaan kan dhaabbannee caafata qulqulluu baafannee hin dubbisna. Ergaa Yaaqoob 3:2 irraa kaasee amma 11tti yaa tasgabbaadhaan wal duukaan dubbisna akkas jedha maqaa Yesuusiin. Nuyi hundumti keenya baay'ee irraa hin kaanna. Namni dubbii isaatiin irraa hin kaanne nama fiixaan ba'edha. Inni akka nama luugama itti kaa'ameeti. Namummaan isaa guutummaatti qabuu hin danda'a. Fardi akka nuuf abboomamuudhaaf afaan isaatti luugama yoo keenya dhagna isaa guutummaa luugamichaan qabnee gara jaallannetti hin geessina. Mee markaba ilaalaa. Markabni hammana utumaa guddatu qilleensa gabaadhaanis utumaa oofamuu baattoo xinnoo tokkoon gara inni isa oofuu barbaadetti hin geeffama. Shan akkas jedha. Arrabnis akkasuma bu'aa dhagna xinnoo tokkodha. Waan gurguddaa baay'eedhaaf of hin jaja. Ibiddaa hammam xinnaatu illee caakkaa hammam guddatu iyyuu hin guba. Arrabni ibidda. Lafas jallina hundumaa hin guuta. Arrabni bu'aa dhagna keenyaa keessaa iddoo dhaabbataa qaba. Guutummaa dhagnaas hin xureessa. Ofii isaatii qiliilee ibiddatti qabsiifamee naannoftu dhaloota hundumaatti ibiddan qabsiisa. Namni uumama isaatii bineensota keessaa, simbirroota keessaa, bineensota lafarra munyuuqan keessaa, bineensota bishaan keessaa jiraatan keessaa leenjisuu danda'a. Leenjiseeras garuu namni arrabaa leenjisuu danda'u hin jiru. Inni hamma gabii hin qabnedha. Hadhaa du'aa fiduunis guutuudha. Arrabaan maqaa Waaqayyo Gooftaa hin eebbifna. Isumaanis namoota fakkaatti Waaqayyoo uumamaan hin abaarra. Afaanuma tokko keessaa eebbiif abaarsi hin ba'a. Kun akkasuma ta'uun irra hin jiru. Obboloota ko burqaan tokko bishaan mi'aadhaaf hadhaa iyyaa saaree. Ameen. Ganama kana wanta furri qulqulluu laphee korra kaasinitti dubbachuudhaaf mata duree akkas jedhu naa kenneera. Furri qulqulluu arraba ofii eeggachuu waan jedhuun irrattan dubbadha. Yookaan achi arraba ofii eegumsa Waaqayyoo keessatti eeguu waan jedhuun irratti dubbadha. Waa'ee arraba ofii eeggachuun maalitti akka ta'u akka sagalee Waaqayyo dubbatu ergaa Yaaqoob boqonnaan 3 lakkoofsa 2 qabdanii amma 11tti gaafa dubbiftan wantoota gurguddaa fakkaatanii waa'ee arrabaadhaaf bakka bu'anii jiranii waa gurguddaa 5 tokko kaasa. Keessumaa abbaan barreessaa kanaa Yaaqoob waa'ee arrabaadhaaf waa tokko dubbata. Otoo waa'ee arrabaan dubbatiin dura waa'ee namummaa namaa lakkoofsa 2 irratti in dubbata. Nuyi hundumti keenya baay'ee irraan kaannaa jedha yookaan achi in dogoggorraa jedha. Namni irraan kaanne namni in dogoggorre jedha. Nama fiixaan ba'edha jedha. Namni fiixaan ba'e kun immoo arrabni isaa qabachuu luugamatti godhateera jedha. Namni fiixaan ba'e hin dogoggoru. Namni fiixaan ba'e arraba isaa luugamatti godhateera jedha. Waa'ee nama iddoo ga'ee eenyudha gaafa jettanii nama jireenya isaa biyya lafaarra xumuree fooniif hafuurri isaa gargar ba'e jechuudha. Namni akkasii hin dogoggoru jedha. Maaliif gaafa ta'u namni kun jireenya lafarraa xumureera waan ta'eedhaaf umurii lamarraa fixeera waan ta'eedhaaf galatti dogoggoruun qabu waan dogoggoruun qabu. Nama fiixaan ba'edha inni jedhu namni tokko fiixaan ba'eera kan jennu ergamatti kenname ergaatti kenname waan dhalateedhaaf raawwatee gaafa jireenyi isaa fooniif hafuurri isaa irraa gargar hiikamu namni kun fiixaan ba'eera jenna. Fiixaan ba'umsi keessumaayyuu jireenya hafuuraa keetti gaafa laaltan ergamaa Phaawulos gaafa dubbatu ani fiigicha koo xumureera kaachuu koos raawwadheera. Amma wanti naaf yoo jiraate jedha gonfoo warra mo'anii argachuudha jedha. Ximotewos 2:4 lakkoofsa 6 wanti naaf kana booda yoo jiraate gonfoo warra mo'anii fudhachuudha. Waanan aggaamaa ture hundumaadhaaf aggaammii koo raawwadheera. Waanan jalqabe hundumaadhaaf fiigicha koo xumureera jedha. Kanaaf namni xumure nama akkamitti gaafa jettan waan itti kenname waan keessa gada akka ture nama fixedha. Keessumattumaa lakkoofsa 6 ergamaan Phaawulos yeroo itti dhiigni koo dhangalaafamu akka dhibaayyuutti ga'eera jedha. Nima jechuusaati jireenya lafarraa irratti hiikamuudhaaf deemaa jedha. Xumureera kan jedhu maa inni du'uudhaaf obbaafachuudhaaf deema waan ta'eedhaaf isa hafee jiru Ximotewosiif immoo jabaadhu jedhaan. Kanaaf namni fiixaan ba'eera kan jennu ergamatti kenname ergaatti kenname karaa kamiin haa ta'u karaa kamiin umurii Waaqayyo kennee fi lafarratti nam tokko raawwatee gaafa godaanu namni kun nama akkamitti gaafa jettan nama fiixaan ba'eedha. Namni fiixaan ba'e kun immoo dogoggoruu hin danda'u yookaan achi dubbachuu hin danda'u. Erga jedhee booddee wanti guddaan inni dubbatu keessaa maa inni waa'ee namni obbaafate kun arrabni isaa luugama qabaa'edha.
waa'ee luugamaa dubbachuu fedha. Namni amma biyya lafaarra jiru keessatti dogoggoruu danda'a, irraa kaachuu danda'a. Dogoggorri namoota baay'ee garuu dogoggora daangaa darbedha. Dogoggora hammantaa darbedha. Namni nama ta'ee dadhabuu danda'a, dogoggoruu danda'a. Garuu dogoggora ofii keessatti akka eeggannuudhaaf dogoggora irraa ala baanee akka jiraannuudhaaf waa tokkotu lafa kaa'a. Namni fiixaan ba'ee arraba isaatti luugama godhateedha. Luugamni jedha farda tokkotti gaafa keenyu, luugamni fardatti gaafa keenyu, farda sana to'achuu kan danda'amu luugama afaan isaatti keessee dhagna isaa guutummaa akkuma to'attu jedha. Arraba namaa keessa yookaan achi arrabni namaa qabaa yoo qabaate guutummaa jireenya namaadhaaf eeggannoo fayyaa kennuu akka danda'udha. Fardi tokko qabamuu kan danda'u yoo luugama afaan isaa keessaa qabaateedha jedha. Egaa namummaan namaas guutummaatti qabuun kan danda'amu waa'ee qabaa arraba kennaa yoo beekne. Namni tokko arraba isaatti qabaa yoo godhe, eeggannaa yoo godhe, dhagna isaa guutummaa kana nagaatti eeguu akka danda'u waa'ee fardi luugama yoo afaanitti keessee dhagna fardaa guutummaa to'achuu akka dandeessu, namni tokkos arraba isaa yoo eeggate dhagni isaa hundumaa nagaatti akka jiraatu in dubbata. Egaa keessumattuu gaafa laaltan waa'ee arrabaadhaaf waa tokko kaasa lakkoofsan irratti. Arrabni akkasuma jedhaa bu'aa dhagna xinnoodha jedha. Qaama keenya keessaa bu'aa dhagna xinnoodha. Wanti isaa gadi xinnoo ta'e jiraachuu danda'a. Garuu xinnoodha. Xinnummaa isaa kana keetti jedhaa inniidha. Xinnoo ta'e akkuma jiru xinnummaa isaa kana keetti garuu iddoo boolla abiddi qabsiifamee keessaa naannoftuun fakkaata jedha. Abiddi xinnoon ishee jedha caakkaa guddaa hamman baay'atu keessa bu'ee gubee balleessuu akkuma danda'u arrabni keenyis buusaa dhagna keenyaa keessaa ishee xinnoo ta'ee garuu guutummaa dhala namaa xureessuu balleessuu kan danda'udha jedha. Yoo maal ta'uudhaa baate, yoo eeggannaa qabaachuudhaa baate, yoo qabaa qabaachuudhaa baate. Amma laalaa xinnoodha, iddoonni jiru immoo iddoo dhokataadha. Hin naannofte immoo ta'edha. Arraba namaatu. Gaafa dubbata barreessaa kana ogummaa guddaan dubbata. Hin naannofte, naannoftee kaatee garuu maal gooti? Guutummaa dhagna guutummaa balleessiti, hin madeessiti. Fakkeenya kanaaf kan kaasu immoo abiddi xinnoon ammam xinnaatu caakkaa guddaa keessa gaafa buutu, caakkaa guddaa ammam guddatu kana gubdee hin balleessiti jedha. Egaa kanaaf maaliif dubbata gaafa jettan namni arraba isaadhaaf akkan eeggannaa godhatudha. Lakkoofsa 7 irratti qawaas jaala sadaffaan dubbatu namni uumama isaatii jalqabee jedha. Waa'ee arraba argaman dubbate, waa'ee fardaa arga dubbate, waa'ee nama fiixaan erga dubbate, qabxiinni arfaffaaf sadaffaa irratti gabeessa dubbatu maa inni namni jedha uumama isaa keessatti bara giraa akka jiru keessattiidha waan hundumaa leenjisuu danda'eera. Bineensa caakkaa, simbirroota, warra galaanatti galan, munyuuqaa lafa hundumaa qabee maal gochuu danda'eera? Leenjisuu danda'eera. Qabee to'achuu danda'eera. Qabaatti godheera. Ofitti madaqseera. Akka barbaade takka inni jiraatuudhaaf toora gasheera. Eewutu namumtiyyuu garuu jedha wantan ammarraatti leenjisuu dadhabe yoo jiraate sakamidha jedha arraba isaatiidha. Meeshaa dhagaa jecha kana namni nama ta'ee waan hanga isaarra jiru dadhabeetu waan hanga isaarra fagoo jiru maal godheera? Danda'eera. Jechi kun jecha guddaadha. Na dhagaa. Namni namummaa isaa keessatti bineensa caakkaa maaliyyuu haa ta'u maal gochuu danda'eera? Madaqsuu leenjisuu danda'eera. Simbirroota haa ta'u, bineensa caakkaa haa ta'u, waraabessayyuu haa ta'u, maaliyyuu haa ta'u yoo ilaaltan paarkii keessatti leenji'aadha. Abbaa beekuu qaba yoo nama hunda beekuu dhaabaate. Wajjin oolee bula. Amala isaa sahamaa irraa kutee leenci fakkeenyaaf amala nama nyaachuu qaba. Amala nama ciruu qaba qeerransa gaafa ilaaltan. Namni garuu suutuma suutaan adeemsa keessa deddeebi'ee isa hamaa kana maal godheera? Leenjisuu danda'eera jedha. Mee yaada bineensa fagoo caakkaa jiru arraba immoo laagaa namaa keessa jiru yaada. Bineensa danda'ee ka'ee booddee eewu dadhabee ofii isaa dadhabee ofii isaa immoo eewudha arraba isaa dadhabee jedha. Haadha nam tokko ofii isaa mo'atee ba'a. Kaas harka mirgaa maqaa Kiristoosiin waan namaaf dadhabame har'aa qabee hafuura Waaqayyoo siifaa danda'ama. Ameen jedha. Mee har'a mo'adheen ba'a jedhaayyaa. Mee gabeessa dubadhaa har'a mo'adheen ba'a jedhaayyaa. Arraba keessantu sinirraa fagoo jira moo waraabessatu sinirraa fagoo jira? Eeshi leenca moo arraba fagoo jira nurraa? Leenca fagoo jira. Namni garuu leenca madaqseera. Jeedala kan madaqseera. Bineensa kan maal godheera? Madaqsee mana galfatee wajjin jiraateera. Garuu eewu dadhabere arraba isaa dadhabe. Qaama isaa dadhabe.
qaama isaa keessaa ishee xiqqoo dadhabee jedha. Namni jedha arrabuma kanaatiin jedha maqaa Waaqayyoo hin eebbisa, maqaa Waaqayyoo hin gagata. Arraba tokkicha kana maaliin godha? Maqaa Waaqayyoo hin eebbisa, waan galataa hin dhiyeessa, Waaqayyoo ulfina kenna jedha. Warra akka fakkaatti Waaqayyootti uumaman immoo warra Waaqayyoon fakkaatan maal godha jedha? Madeessaa oolaa jedha. Fakkaatti Waaqayyoo warra ta'an immoo maal gochaa oola? Madeessaa oola, balleessaa oola jedha. Waaqayyoon hin eebbisa, fakkaatti Waaqayyoo warra ta'an maal gochaa oola? Cabsaa oola, balleessaa oola. Eewudha kun arrabadha. Mee arrabadha? Arrabadha. Magaafa laallu waa'ee arrabaa waan xinnoo wayi tokko goonee ilaalla. Mee na dhagaa. Fayyuu keessaniif qaama keessan keessaa baay'ee murteessaan maal akka itti dubbadha guyyaadha. Fayyina keessan hafuuraaf, fayyina keessan fooniif, guddina keessan fooniif, guddina keessan hafuuraaf arrabni baay'ee murteessaadha. Nanaasaa gana. Arrabni yeroo tokko namoonni ilaashuma xinnoo tokko qabaatuuf waanuma gabaabaa wayii tokko laatuuf yaada waa'ee arrabaadha. Arrabni garuu baay'ee gaffagoodha. Maqaa Waaqayyootiin eebbisee ka'ee booddee fakkaatti Waaqayyoo mootiin abaaraadha. Waanuma ittiin eebbiseen immoo deebisee maal godha jedha? Hin abaaraadha. Takkan eebbisa tokko maal godha? Hinuma abaara. Qodaan tokko immoo waa lamaaf ta'uu hin danda'u. Waama tokkoof ta'a malee. Yookaan gaariif ta'a yookaan namaaf ta'uu qaba. Malee waa lamaaf gochuun hin danda'amu. Waa lamaaf yoo ta'e akka jireenya hafuuraatti maal fida gaafa gettan du'a fida, abaarsa fida. Dhaqaayyuu akka biyya lafaattu gaafa laaltan qodaa tokko waa lamaaf gaafa gootan sibirii dhaba, saalfii dhaba yookaan ulfina dhaba. Arrabni namaa immoo jireenya namaa keessatti baay'ee iddoo guddaa qaba. Waaqayyo biratti iddoo guddaa qaba arrabni namaa. Nama birattis iddoo guddaa qaba. Sibirattuu arrabni kee iddoo guddaa qaba. Garuu qabaachuu qaba. Namni biyya lafaa kanarratti namoota hammam baay'atu gaafa laaltan, nama hammam guddaa ta'e, xinnaa ta'e, beekaa ta'e, wallaalaa ta'e gaafa laaltan, arrabni namaa addunyaa kanarraa arraba lama jira. Tokko warri barreessitan arraba gaariitu jira. Arraba gaarii yookaan arraba gaarummaadhaan guutee jira. Jireenyi isaa, dubbiin isaa, akkaayidiin isaa wanta of keessaa baasu yoo abidda ta'e iyyuu abidda gaarii, yoo wanta kutuu barbaade ta'e iyyuu gara waan gaariif ta'utti kutuudhaaf waan eeggatu arraba gaarii jira. Arrabni lammaffaan immoo arraba akkamii gaafa gettan? Arraba hamaan guuteedha yookaan arraba xuraa'ummaan guuteedha. Na dhagaa. Arrabni fayyuu ilma namaadhaaf baay'ee murteessaadha. Na dhaga'i. Musliima keessaa, waaqeffataa keessaa, ortodoksii keessaa, biyya lafaa keessaa gara gooftaatti gaafa deebite wanti jalqabaa karaa sii banee balbala bantii waaqa maal gaafa gettan? Yaada keessan jechuu dandeessu, yaada garaa jechuu dandeessu, ija jechuu dandeessu. Innan gafaa maal gaafa gettan? Arrabadha. Sagalee Waaqayyo keessa ragaan qaba giddiin qabina. Roomaa 10:9 qarbisaa. Ati jedha Iyesuus gooftaa akka ta'e afaan keedhaan yoo beeksiste, Waaqayyo immoo du'a akka isa kaase garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa maaliin ta'a jedha? In fayyitaa'edha. Na dhagaa 9 Roomaa 10:9. Ati afaan keetiin Iyesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e yoo beeksiste, Waaqayyo immoo du'a akka isa kaase garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa maaliin goota? In fayyitaa'edha. Namni fayyuusaa Kiristoos gooftaa akka ta'e, Kiristoos gooftaa biyya lafaa akka ta'e, gooftaa bichaa yoo miti, gooftaa akka ta'e dhugaan baatu taanaan fayyuu hin dandeessu ati. Dhugaan kan ba'amu immoo yaadaan hin se'ina. Dhugaan kan ba'amu immoo miillaan miti. Dhugaan kan ba'amu immoo ijaan miti. Maalinidha? Arrabaanidha. Gaafa arrabaan dubbattu biyyi lafaa hin mo'ama. Gaafa arrabaan dubbattu dukkanni kee ifaa ta'a. Har'aa qabi arraba kee hiikeedha. Ameen jedhaa iyyaa. Mee harka ol kaasaa Iyesuusidha iyyaa. Gooftaadha jedhaa. Iyesuusidha iyyaa. Gooftaa gooftataati jedhaa iyyaa. Waaqayyo abbaan jedhaa iyyaat. Iyesuusiin du'aa kaaseera. Nan amana jedhaa iyyaa. Har'aa qabee fayyuun kee kan bara baraa ta'u. Ameen jedhaa iyyaa. Yesuus gooftaa akka ta'e arraba kee dubbachuu qaba. Namni mee miseensummaa waaqarraa ta'uu kan danda'u gaafa Yesuus gooftaa akka ta'e dhugaa ba'edha. Asumatti ergaa tokko isinii qaba. Warri waa'ee Yesuus dubbachuu saalfattan dhaggeeffadhaa. Miseensummaa waaqarraa keessa bataniittu. Waa'ee gooftaa dubbachuu Yesuus gooftaa, Yesuus sabaan gaafa geettu biyya lafaatu mo'ama. Dukkana si dhiisee godaana. Arrabni fayyuu hafuura namaaf maalidha gaafa geettan baay'ee murteessaadha. Namni yoo hin dubbanne yoo yaada isaa keessatti afaan isaadhaan baasee
yoo waa'ee Yesuus dubbachuu dhaabaat fayyina bara baraa argachuu hin danda'u. Fayyina guutuu argachuu hin danda'u. Namni fayyee hafuu kan danda'u waa'ee Kiristoos dubbata yoo ta'edha. Maal isaan? Afaan isaan. Hello. Kana booddee tappellaa mana kee miti. Amma tokko tokko mee afaan isaanii Yesuus gooftaadhaan jedhu. Girgiddaa mana isaanii garuu maal jedha? Yesuus gooftaa jedha. Moobaayilii isaanii irra maayidha? Yesuus yaadinaal jedha. Afaan isaanii garuu Yesuus yaadinaal hin jedhu. Har'aa qabee garuu afaan kee dubbatu. Kaas harka mirgaa biyya lafaatuun galata har'aa qabee afaan kee Yesuus gooftaa dhagechuu haa danda'u si eebbiseera. Afaan kee hidhamee hiikeera ameen gedhaayyaa. Si'a sadii amanaati Yesuus gooftaadha gedhaarraa. Jedha romallee guyyaa argate Yesuus gooftaadha gedhaayyaa. Dabalaa ciniinna dhati Yesuus gooftaadha gedhaayyaa. Waaqayyo abbaan jedhaayyaa. Warra du'an keessaa kaaseera gedhaayyaa. Mee Yesuus du'aa ka'eera gedhaayyaa. Kan amante immoo duukaa jireenyi keeyyuu du'aa keessaa ka'eera. Mee ka'eera gedhaayyaa ka'e. Mee ka'eera gedhaayyaa. Ka'eera gaafa gettu du'an keeyyuu sii ka'a. Mee Yesuus du'aa ka'eera gedhaayyaa. Ilaaji koo banaman argaan jira awwaalli namoota baay'ee banamaa gara ganama kana. Kan amante awwaala keeyyuu baneera ameen gedhaayyaa. Mee Yesuus du'aa ka'eera gedhaayyaa. Biyyi lafaan jaallatu. Seexanni hin jaallatu. Daabiloos hin jaallatu. Loora bahadiyaa baas. Akkati gettu garuu yaada Waaqayyooti. Yeroo sana fayyuun kee mirkanaa. Laarraa baadoo booboo seebaa raadiyaa. Miilla kee waldaa galtee afaan keen Yesuus gooftaadha gaafa gettu. Galmee Waaqarratti maqaan kee iddoo argateera. Mee Yesuus du'aa ka'eera gedhaayyaa. Sababiin saayyuu gedhaayyaa. Inni gooftaadha gedhaayyaa. Du'i san danda'u jedhaayyaa. Kan amantarraa qabdee ati iyyuu hin danda'amtu ameen gedhaayyaas. Mee naan iyyuu nan danda'u jedhaayyaas. Of gatteen taa'iin ergamaa du'aa sirraa du'a ganama kana. Kaas harka mirgaa mana keerraa hin du'a. Bara keerraa hin du'a. Hojii keerraa hin du'a. Daa'ila keerraa hin du'a. Ergamaa du'aa waraaneera. Waraaneera. Yesuus du'aa ka'eera kan jedhu ameenaa hiriyaa. Yesuus maal ta'eera? Yesuus maal ta'eera? Yaa sabichaadha kan ka'e leeraa baadiyyaas hin ka'eere dhagaa guddaa gara gashee ka'e. Leeraa boos Yesuus du'aa ka'uusaa fira dursee argan seeyina halagaatu arge. Warra Heroodisaa eegan jedhee loltuutti bite birrii kaffalee isaan dursee dhugaa ba'e. Yaa mootiidhaan akkuma sodaatti akkuma shakkite Yesuus maal ta'eera? Du'aa ka'eera. Si eeganuu sin danda'an du'aan kee sii ka'arraa qabe. Meenaa ka'eera gedhaayyaa. Afurri Waaqayyo ragaa baa waan isaan beeku ol kaas harka mirgaa. Namoota irra du'aa baattanii as galtan yoo amantan misaa kana booddee ka'eera. 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 Mee ka'eera gedhaayyaa. Yaa fayyuu ilma namaaf arrabni nama baay'ee murteessaadha. Arrabni kee fayyuu keedhaaf mirga Waaqayyo abbaa dhaaluu keedhaaf arrabni kee maaliin murteessaadha. Paaspoortiittiin biyya Waaqaatti malu arrabadha yaada. Yoo arraba kennu dubbachuu baatte, yoo arraba kennu gaaba'uudhaa baatte, waa'ee mootummaa Waaqayyoodhaaf wanti ragaa si ba'u hin jiraatu. Namoonni baay'een har'aa mana hidhaa eenyuu keessa jiru gaafa gettan mana hidhaa ofiisanii keessa jiru. Mana hidhaa keessa jiru. Mana hidhaa arraba isaanii of hidhan. Namoonni baay'een rakkina jireenya eenyu jiraatu gaafa gettan isa ofii isaanii of rakkisan jiraachaa jiru. Akkamitti gaafa gettan dharraa garaa kee waan dubbatte taata waan ta'eedhaaf, waan jette taata waan ta'eedhaaf, naman ta'a yoo jette nama taata. Hin milkaa'u, hin guddadhu, hin darbu yoo jette si dhaala arraba keeti waan ta'eedhaaf. Dhagaa namoonni baay'een rakkachaa kan jirtan, hiikkachuu kan dadhabdan, siquu kan diddan of abaartu baay'ee annamaa jettu, annaman ta'uu gettu, ani milkaa'uu gettu. Nalagana caafata gaggaa gara namitiin dharraa garaa keeti. Maal jedheera sammuun kee naman taatu waan siin jedheedhaaf akka naman taane arraba keen gaafa dubbattu maal ta'a? Karaa argata biyyi lafaa. Seexanni karaa argata. Mee yaadaa ilaalaa. Salphaa goonee ilaalla malee yeroo baay'ee waan umurii ijoollummaa dubbattan jira akka jirtu guyyaarraa hin dagatiina. Keessumaayyuu
erga afaan kee Kiristoos Iyyesuus akka du'aa ka'e erga dubbate geeddaramaadha. Waan dubbate dirqama ta'a. Gaafati waan gaarii dubbattu waaqa gaarii si wajjin ta'a. Gaafati waan nama dubbattu immoo inni hamaan si wajjin deeme si dhugoomsuuf fiiga. Arrabni kan eenyu ayyuu haa ta'u garuu maal qaba gaafa gettan aaboo wayii qaba. Du'aaf jireenya dharraa garaa kee. Nama sin bukkee bitaa mirgaan jabeessa qaba akkas jedhaan. Waanuma kaleessa gette giraa akkaa girtaa jedhaani. Rakkina yoo ta'e jedhaani. Dhiphina yoo ta'e jedhaa. Har'a amani jedhaani. Kan biraa raajaa. Kan biraa dubbattaa. Sirraa diigama jedhaani. Keessaa baata jedhaayyaa. Kan amante immoo keessaa si fuudhee dabarii ganama kana. Bayi keessaa dhiiga Yesuusin. Bayi keessaa dhiiga Yesuus. Mee diiggadheen baa jedhaayyaa. Waan dubbatte taataam dhugaadha. Waan dubbatte mee yaadame. Yeroo reef umurii waggaa 10-15 maal jechaa turta mee yaadaa. Mee takka yaadame. Hiriyyaa kee wajjin maa jetta dur. Lafa dhalattee guddateet maal fa'aa haasoftu mee yaadame. Reeshoon harki caalu waan dubbate giraachaa jira. Tokko yeroo maree fi waggaa 12-15-14 guutu borsaa diratee sana qadhaa barumsan deemadha. Kaampaasiin deemadha. Tokko immoo inni akka wangeela baatee maayidha tajaajilaan taa'edha. Tokko immoo maal ta'a maatii isaa achuma maayidha qonnan qotadhe gadi ba'a. Yaraa ta'e jechuu koo miti. Waan dubbate waan ta'eedhaaf sadhaale waan ta'eedhaaf. Na dhagaa caafata gedha caafanni immoo dhugaa ta'u kan amantanis sirka lukaasaa. Har'aa qabee arraan kee gaarii siif haa ta'u. Dubbiin kees gaarii siif haa ta'u ameen gedhaayyaa. Namoonni baay'een gaafa laaltan kiyyoo ofii isaanii keessa jiru dhugaadha. Kiyyoo ofii isaanii. Kiyyoo guddaa namni keessa baasuu hin dandeenye kiyyoo ofii isaanii keessa jiru. Waan ofirratti raajan, waan ofirratti dubbatan. Dhabi garuu guddaa dubbadhu. Rakkadhu garuu badhaadhummaa raaji. Hiyyoomi badhaadhummaa lallabi. Lafa gadii jiran olaantummaa dubbadhu si dhaala. Har'aa qabee ilaasha kee arraba kee jijjiira wal duukaa ameen jedha. Mee dubbadheen dhaala gedhaayyaa. Jedhaa dubbadheen dhaala gedhaayyaa. Namni otoo miillaan hin dhaaliin dura arrabaan dhaala. Sagalee Waaqayyoo keessa seera lakkoofsa boqonnaa 14 dubbisaa lakkoofsa 1 qabaati. Warra 12 gaafa laaltan gaafa Waaqayyo Musee keessa yaa Musee jedhe sabni Israa'el lafa onaa ga'eera. Lafa onaa keessa qarbarnishaa ga'eera. Lafa onaa kana keessa akka Waaqayyo yaa Musee sabni kun akka abdii godhatuudhaaf nama 12 filiitii dhaqanii biyyicha maal godhanii dhufan jedhe ilaalanii yaa dhufan jedhe. Gaafa ergu namni 12 dhaqee dhufe dhaqanii achi gaafa ga'anii namoota baay'eetu qabatee lafichi qabamaadha. Diinaan qabamaadha. Akkuma Waaqayyo jedhe garuu damma baaseedha muka gaarii qaba waan gaariin jira. Achi gaaniitu warri 10 akka jedhan biyyichi illee gaariidha ni Waaqayyo jedhe dhugaadha garuu jarana jedhan achi galuun hin danda'amu dhan deebanii dhufanii hin danda'amu maaliif gennaan warra ana qaaliqot jira waan ta'eedhaaf yuubusota jira waan ta'eedhaaf yuudota jira waan ta'eedhaaf yuubusonni kun immoo baay'ee hamoodha waan ta'eedhaaf isaanirraa ariinee qabachuu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf galuu hin dandeenyudhaan Waaqayyo otoo beekuutti ergaa jira diinni akka jiru beeka garuu Waaqayyo karaa dhaalchisu beeka ameen jedha diinni akka jiru beeka Waaqayyo karaa dhaala godhee kennuufii beeka sana booda maadha warri 10 saba waldaa guutummaatti akka jedhan hin danda'amu yaa diinaan galluudhaan achi keessa garuu Iyyaasuuf Kaaleb akka jedhan yaa jaranaa jedhan aaranii jedha wayyaa ofirratti cidhan jedha yaa Musee carraa nuu kenni nuti garuu labsii addaa qabna ergaa addaa qabna ijaan argineerra afaanin immoo waa dhugaa baana oorraa baadaa baabaas inni ijaan agarre dhugaadha garuu maalidha har'aa qabee waa tokko jenna maa inni akkuma sabni kun jedhan diinni irra jira argineerra qabamaadha namoota gaggeessoo fakkaatu garuu jabaa miti Waaqayyo maal godheedha gaaddillee irraa kaaseedha akkuma Waaqayyo nuun jedhe hin dhaalla jedhani warri kaan lafa onaatti dhumanii Iyyaasuuf Kaalebin dhaalani kan amantu ganama kana raageessi qabalu kan harka Ameerikaa waan ija keen ilaaltee sodaakkaa jirtu har'aa qabee arraba kee waraaneera mee gedhaayyaa mee arrabni koo jedhaayyaa moo'icha naalaa ta'edha namni gammade ameenaan qaba walii keessan gaarii dubbadhu gaarii sii ta'edhaani waan gaarii raajire gaarii sii ta'edhaani har'aa qabeessi deebisa dhiiga Yesuusiin hadhaa'ummaa arraba kee dhangalaaseedhaan kufaatii dhangalaaseedha ameen gedhaa kaas harka mirgaa ganama barii kana amantii as teesse raagi dubbatta guyyaa har'aa kana immoo siifaa ta'u riifate ameen gedhaa sagalee Waaqayyoo keessaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 gaafa dubbiftan
Gaafa Daawit Gooliyaad dhaqnan qabanne sa guyyaa 40 halkan 40 saba Israa'el rakkisaa turetti gaafa ba'e meeshaan inni qabatee ba'e meeshaa xinnaadha. Gooliyaad garuu dhaqna isaa guutummaatti iyyuu sibiila baay'ee uffateera. Sibiila ulfaataa dhaqni isaa guutummaan sibiiladha. Gaafa Daawit mucaa xinnoon gara isaatti qajeele maa jedhe Gooliyaad sareena seetee jedheen harka duwwaa gara kootti kan dhuftu ati eenyu jedheen. Daawit immoo akka jedheen furuursaa baatu dhabdane Daawit ani jedheen maqaa Waaqayyoo koo Waaqa Israa'el maalan godha sitti nan dhufa ishii sin ajjeesa foon kee eenyufan godha allaattii waaqarraa bineensa caakkaafan godha jedhe. Kansa sana arrabni dibamaa miti kan Daawit dibamaadha. Har'aa qabee jallootaaf si walakkaatti garaagarummaa uumeera yoo amante. Na harkaa fuudh arrabni koo dibamaa nan amana. Har'aa qabee garaagarummaa uumeera dhiiga Yesuus. Mee dubbadheen dhaala jedha na qalamayyaa. Jedhaa dubbadheen dhaala jedhaayyaa. Kan amante immoo astaa irraatii dhaali gadi bayii dhiiga Yesuus. Mee nan dhaala jedhaayyaa. Nama si mukkeen qabaaraasaa waan dubbatte dhaalta aman jedhaani. Waan dubbatte siita aman jedhaani. Arrabni namaa gaarii irratti samaarratti maayini baay'ee murteessaadha. Na dhagaa'e baay'een keessan kan waggaa 5 irraa obaarte kan waggaa 10 irraa obaarte gada akka jirta. Namoonni of abaaran taanaan jireenya isaanii keessatti tsoomaaf saganni meeqaniiku. Yeroo baay'ee maatiin wanta inni alasaaf galaagalaasu keessaa wanti baay'ee akka keessumaa gara biyya keenyatti nama jibbisiisu maanni beektu waan isaan alarratti dubbatan baay'ee murteessaadha. Yooti dhala kee eebbifte Waaqayyoon eebbisa. Yerooti abaartu garuu namas wajjin abaaram dagatiin. Arrabni namoota baay'ee yeroo baay'ee wanti dubbatu hamaa malee gaarii miti. Gaariin dubbata yeroo baay'ee hin milkaayin jedhu naman ta'in jedhu muusilattuun guddattaa jedhu. Idduma namatti ilaala namoonni arrabni namoota baay'ee maal ta'a beektu faalamaadha gaarii miti. Barsiisaan gaafa barsiisu barataan gaafa jallatu gaafa waa balleessu maayidha. Ofumaan si barsa malee silattoti mataan kee dhagaadha sitti hin galu si hin galu jedhaan hin milkooftoodhaan dhugaadhaan. Narratti hin ta'u eegatte garuu sirratti hin ta'u. Leeraabaa hadiyaa baas karaa maatii kee waan si abaare arraa qabee moofaa baasa sirraa baaseedhaan. Sirraa baaseedha eeyya. Meen arraa baa jedhaayyaa. Leebaa hadiibaa suundaa laalaboos. Ani arraa kaasee waa tokko sirratti raajaa. Waan maatii keessiin jedhan sirraa faaqee waan Yesuus si dubbate qaraanii irratti emmi keerraa qabee fiixaanaa ba'amee jedhaayyaa. Yaa baay'een beektanii maatii gidduutti abaaraa guddisu wayyaatti bituun immoo abaaru hin nyaakkisuun immoo abaaru mana barumsaatti ergu abaaraa immoo ergu har'a gaa sirraa baay'uu amante nama biraa misoota ofirraa baasa ameen gadiyyeetis. Kan amante akkasitti guyyaadhaa kan ekeleen na abaarte kan ekeleen na abaare narratti hin ta'u. Ilaa nama baay'eerraa bututtuu seexanitti uwwisitu irraa gubata ganama kana. Sirraa gubeera mataa teema miillaatti ameen gedhaayyaat. Harka mirgaa darbadhaan arraa gubata gedhaayyaa. Arraa kaasee gedhaa. Sa Yesuus naa hojjetee nan jiraadha gedhaayyaa. Namni gammade immoo aameenaa jedha. Arrabni jireenya lama nama baay'ee murteessaadha. Aaboo qaba uumamumaan. Arrabni karaa Kiristoos Yesuus aaboo arganne hin seeyina. Uumamumaan maal qaba? Aaboo qaba. Uumamumaan aaboo qaba arrabni. Inni wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti arganne inni isa karaa hafuuraati. Isa warra kaan irraa adda godhuudhaan kun arrabni nama kamiyyuu maal qaba beektu? Aaboo wayii qaba. Aaboo waa dubbatu. Aaboo waa godhu. Waanuma raajje taata. Lamani meela waanuma raajje. Otoo irra gadi baatee waan sammuu kee geddareeme naman ta'a gette nama taata. Nama keessaayyuu hangafasi godha Waaqayyo. Dubbachuun garuu murteessaadha. Namni dubbachuu kan danda'u sagal qaba maal yoo qabaate garuu beektu yaada gaarii of keessaa yoo qabaate. Waa'ee isaaf ilaasha gaarii. Ilaasha gaariin qabaanna yaada gaariin qabaannan garuu dubbachuun dandeessan. Mee hundi keessan gara koo laalaa. Hamma milkoomina ofitti dubbattu. Reeshoon keessan harki caalaansa abaaraa ooltu baba eebbisaa ooltu. Gaafa kadhattanuu kadhannamti keessan iyyuu naa darba nam milkaa'ettanii kadhattu moo na dhiiftee na gantee na biraaftee jechaa kadhattu Waaqayyo. Kadhannaan akkasii beektu miti Waaqayyo biratti fudhatamummaa isa xinnaadha.
Gaafa hojjettan, gaafa waan garaa garaa gootan, gammadaa, of eebbisaa, bagan aladhe jechaa. Abbaa qabas keessa bagan aladhe kan ofiin jedhu. Abbaa qaba dhuguman jedha nama biratti qobaa keessan. Nakkasii of tuulummaa miti qobaa kee gaafa kadhattu baga nama na goote. Baga hojii kana naa laatte. Baga balbala kana naa bante. Rakkina gidiraa yoo qabaate nammoo adda gaafa gattu maatabaan siidhaa Waaqayyo. Looraa baadhaa baas. Of eebbisarraa kaasi ameen gadi maaloo. Qobaa kee of eebbisati. Namni waa'ee kee yaada gaarii dhabuu danda'a. Namoonni ayizoo jabaan si Waaqayyo nuu kenne siin jechuu danda'u. Tigaruu anaa Waaqayyo na kenne biyya kanaaf. Maatii kanaaf hojii kana Waaqayyo naa kenne jedhe sii ta'a. Kan eenyu akka ta'e beeku har'a silginni hamaa sun keessaa dhangala'ee kan biraa chaarja'ee baarraan isaa bayyeessu. Leeba haduu laba sandaalala ol kaasar kabirga ar'aa qabee waan gaariin arrabni kee amirgisu si eebbiseera. Waan gaarii amirgisu ameen gedhaayyaa. Arraa kaasee gedhaayyaas. Arrabni koo waan gaarii dubbataa. Gaariin naa ta'a gedhaayyaa. Namni gammade ameen. Ofii kee irratti raajii raaji. Amma nama isin bukkee sodaatu ta'uu danda'a malee harkaan isin baasisa. Amma of galateeffattu. Baga akkas na goote. Yoo afur isin gargaarame dandeessan isa kanaan. Isa hamaatu hobaadhi isin jedha. Isa hamaatu. Baga naa laatte biyya kana. Baga naa laatte haadha manaa kana. Baga naa laatte iddoo kana. Baga naa laatte abbaa warraa kana. Yeroo tigettu Waaqayyo kan gammachuu sii godha. Hin aallatte garrittiin lamaan. Hin aallanna hin aalane. Baay'ee kan sin dhibu eegate dubbakkaan ture warri kaan. Gaafa dhaqanii biyyicha qabatanii kaalee biyyaasuudhaan maayidha. Yaa iyyaasuudha. Gaafa jarri obbolaan koo wajjin dhaqnee oduu gadhee odeessanii ani immoo waan akkamii akkan dubbadhe waan gaarii yaadattu jedheen. Karaa Musee Waaqayyo waadaan hin agale. Obbolaan koo illee gaafa Waaqayyo karaa Iyyaasuu dhaala hiruuf ka'e obbolaan koo warra wajjin dhaqnee waan gadhee dubbatan ani garuu waan gaarii dubbannaan karaa Musee Waaqayyo akkas naan jedhe. Lafati irra jettu dhalli kee haa dhaalu naan jedheera. Dhalli kee haa dhaalu irraa qabee kan keeyyu ameen jedhe. Hin dhaaliin dhaali malee barabaraan ameen jedhe maala. Mee nan dhaala jedha Iyyaas. Hin dhageenye waa'ee koo Waaqayyo waadaa galeera Iyyaasuu jedhe naa hiri jedheen. Hin hiree firee borqoo godhee kenneen malee. Waan dubbatte siilaata Waaqayyo ganama kana. Ulfaadhu Yesuus. Nama waggaa kana milkaa'ummaa argaan jira gubaa'ee kana keessa. Hoggatee seta dafqee miti. Ela kana booda dubbatee raajee. Aggaamee dubbateetu. Wanta inni dhaqee eeggatu immoo ta'ee fi argama ameen agarija. Loobaa daabaa mee dubbadhee manaa baay'edha. Nan hojjedha jedha. Naataa gedhaayyaa. Raajeen baay'edha. Milkaa'een gala gedhaayyaa. Warra amantan hoodhaa sinii ta'eera. Sii ta'eera Yesuus. Tokko laf godhee ameen adeeyya. Raajii baay'idhaaltee deebita. Otoo makiinaa yaabbatiin raajii bayi. Too xiyyaara seenin raajii seeni. Too mala barumsaan deemin raajii seeni. Gaafa galtu Waaqayyo galataa si deebisa. Arraa qabee fuula karaa si eebise. Mee raajeen baa gedhaayyaa. Boojuudhaan deebi'een gala gedhaa. Nam tokko ol ka'ee dhaabate naqa lama ameen gedhee adeebi'o. Dabalee ameenaan. Saduma ameenaan. Dhaala riifadhuu dhiiga Yesuus. Yaa, thank you Lord. Iyyaa fooricaa gammadaa galateeffadhaa warri gammadaan. Dhugaan isiniin jedha as keessa jiru namoonni akkasii. Gaafa mana isaanii banachuuf ka'an nan ba'a nan milkaa'a jedhanii ba'u. Akkuma sanaa immoo kumaatama walakkaadha. Milkaa'insa faajjii moo'ichaan. Eenyu akka ta'een beekuu deebi'ee gala. Receive it by Yesuus. Fuudhin harkaa irraa qabee. Dorgomteen deebitu harka duwwaa. Dhaqxee boo'aan deebitu. Dhaqxee gaddaan deebitu. Kan amante bitaan mirgaan boojuudhaan. Qomaaf dugdatti Waaqayyo si baachisa. Yaa. Murteessaan arrabni kee. Jireenya keef noora arrabni kee. Hin dagatiin. Waan ati dubbatte sana dhugoomsa Waaqayyo. Waan ati gatte dhugoomsa. Waan ati gatte siita. Waan ati raajjatu raawwatama. Mee ariifadheen dubbadhe yeroon koo deemaa jira. Ariifadheen. Arrabni eegumsa hin qabne maal ta'a yookaan achi maal godha? Tokko. Arrabni eegumsa hin qabu yoo ta'e wanta inni godhu abidda ta'etu waan gaarii guba. Eegumsa hin qabu taanaan. Arrabni eegumsa hin qabne abidda ta'etu waan gaarii guba. Sagalee Waaqayyoo keessaa. Fakkeenya 16:27 dhaqaa dubbisaa.
namni hamaan jedha dubbii korataidha. Namni hamaan dubbii korata. Wanta inni dubbatu immoo gadhaa akka abiddaatti gubaa'edha. Namni hamaan wanta inni hojjetu waan hamaa korata. Wanta gaarii immoo maal godha gedhaa hin gubaa'edha. Wanta inni korachaa oolu, wanta inni mari'achaa oolu waan maaliiti? Waan hamaadha. Waan hamaan inni dubbateen immoo maaltu ta'a? Wanti gaariin hin gubata. Ilaakkaidha. Namni waa hin baafne wanta hamaa hin korata. Dubbiin isaas akka ibidda boba'uutiidha. Wanta gaarii guba jechuudha. Arrabni namoota eeggannaa hin qabne, arrabni namoota dubbii waaqayyootiin hin leenjifamne, hin muramne maalidha gaafa jettan abiddadha. Abidda isa waan gaarii godhu hin seenaa. Isa waan gaarii gubu, isa waan gaarii balleessudha. Namoonni baay'een namoonni baay'een dhama'anii ijaaranii ka'anii booddee dafqa isaaniin, umurii isaaniin, bara isaaniin, horii isaaniin waan hundumaatti baasanii ka'anii booddee maal godhu beektu? Arraba isaanii ishee dhaaboo guddaa qabdu maal godhu? Hin ta'u, hin milkaa'u, fudhataman qabu jedhanii maal godhu? Abiddatti naqu. Hin ta'a gaafa digattu hin ta'a. Warra karakkaranii moota waaqayyoon kaasa gidduu kana. Hin ta'u yoo siin gadhe riyyaan kee hin ta'a hidhati. Mee gara koo laalaa hundi keessan kufaatii namoota baay'een sanitti maddoo kanatti. Gaafa waaqayyo mul'ata sii kennee kaatu seexanni fagootiin seeyin maatii keessa sii kasa diina. Maatii makee keessa mul'ata sii kennee, hojii sii kennee, abjuu sii kennee gaafatee kaatu maal siin jedha? Hin ta'uu siin jedhu. Kanammoo hin beektu ekeleen akkas saree, ekeleen akkas ta'ee, ekelee faan beektu siin jedha. Ati garuu jaallattee miti waa sii kenne waan ta'eef hin kaata. Sana booda maayittati iyyuugaa yaada isaanii gargaartee yaada isaanii fudhattee maayitta dhuguma iyyuu hin ta'u jetta. Waggaa baay'ee moo dhamaate? Waggaa baay'ee moo hojjette? Barataan elementary, high school, piriippii xumuree, kaampaasii kolleeggii xumuree ka'ee booddee ajiisii gala ga'ee maalidha? Kana booddee hojiin hin jiru jedha. Hojiin hin jiru waan ta'eedhaaf maal? Waa waggaa 18-19. Jiisii gala ga'ee maal jedha? Hin jiru hojiin waan jedhuudhaaf maaltu ta'a dhugumayyuu? Dileet godha. Laffa'ee dhiibee nammee qaxa biddaan gube har'aa qabee kan eenyu akka ta'e hin beeku malee afaan jallootaan hin gubatu eebbiiti kana booddee. Nama tokko har'aa qabee akkas ta'a. Harka waaqayyo ilaaltee kaata. Akka raajetti immoo moo'ichaan deebitee galta. Ameen gadaayyaa. Laati giirraa ta'aa gira kana mane ameen agariyyate. Namoonni baay'een amaan isaanii laffaan isaanii maaliin gubate gaafa gettan jecha arraba hamootaan. Kana booda qaqqabdaa, kana booda geessaa. Wanta akkasii koofeera warra namaan jedhan. Mul'ata keef garaa jabaadhu. Dabalii immoo waan gaarii dubbadhu. Mee qabaa nama sin bukkeen qobaa kee gaafataa tudhaani maaloo. Waan gaarii dubbadhu jedhaani. Gaarii sii ta'a jedhaani. Malee jedhaani. Warra hamootaan dhagayin jedhaani. Har'aa qabee hamaarraa gurra kee cuqqaaleeraan. Gaarii akka dubbatteef afaan kee hiikeedha dhiiga Yesuuseen. Kan hiikamu barbaadu eenyudha iyyee ameen haa jedhu gammadee. Mee dabala iyyaaf horicha galateeffadha ulfina kennaa waaqa waaqotaadhaaf. Ni lammaffaan maal godha arrabni eeggannaa hin qabne lammaffaan goyyomsaa baay'isa. Arrabni hin geeddaramne hin goyyomsa. Mattaallal goyyomsuu. Wanta inni barbaade hundumaan goyyomsuudha. Hin geeddaramne waan ta'eedhaaf. Arrabni tokko maal inni beektu of kan goyyomsan jiru. Maatii kan goyyomsan, gaa'ila kan goyyomsan, waldaa kiristaanaa kan goyyomsan. Kaanuu dhiisaa of kan goyyomsanuu jiru. Jireenya of goyyomsuu beektu. Waan bu'aan qabnee fi keetti warra ayizoo ofiin jedhan warra waan taane keessatti waan hin taane hin ta'u jedhee megala muri. Ofiin sossobii waan ta'u immoo ta'ee deemani. Sagalee waaqayyo keessaati hojii ergamootaa boqonnaa 5 qadibbisaa. Maal jedha keetti gaafa dubbata lakkoofsa tokkorraa hojiin ergamootaa jireenya ergamootaa qabata hojiin ergamootaa. Boqonnaa 5 irratti garuu waa'ee wal wajjin jireenya obbolootaa bartoota argitu. Achitti gaafa waaqayyo karaa Phexros dura buutuu godhee fi waaqayyo Phexrosiin gaggeessaa gaafa ture Hanaaniyaasiif Saafiraan dabaree hojii adeemaa keessatti hojiin isaanii waan qaban maasii haa ta'u horii kamaa ta'u yoo argatan gara tokkotti fedhanii wal duukaa jiraatu. Waan qaban hundumaa walitti fidu wal duukaa jiraatu. Tokkummaan jiraatu. Guyyaa tokko dabareen isaa qaqqabee Hanaaniyaasiif Saafiraan immoo haadha mana abbaa manaadha. Wal duukaa dhaqanii araddaa qaban gurguratanii gaafa dhufanii Hanaaniyaas dura dhufee ol seene. Gaafa ol seenu maa jedhee? Yaa nama waaqayyo Phexros jedheen
horiin keenyi kan ittiin gurgura lafti keenyi kana waan ta'eedhaaf horii nu harkaa fuudhee hafuurri qulqullummaa maayee dheera ilaa Phexros jedheen namichi kun si goyyomsaa jira malee sobaa jira malee wantan arraba isaan jechaa jiru kun dhugaa miti jedhee Waaqayyo dhugaa miti jedheen nan kanumatti gurgurtanii jedhe kanuma jedhe ati mee jedheen nama hafuura qulqulluu goyyomsuu barbaadda jedheen gaafanni akkas jedhu kanaaf amma kana booddeedha warri si awwaalan duuba kee jiru gaafanni galu lafa dha'ee du'ee jedha maalirraa kan ka'e soba dubbachuurraa kan ka'e goyyomsuurraa kan ka'e arrabni eeggannaan qabne maal godha gaafa jettanii wanta inni baay'isu goyyomsaadha attaalalummaa baay'isa kanaaf maal wan dhugaa kan hin dubbanne kan isa goyse maalidha gaafa jettan arraba isaa eeggachuu hin dandeenye arraba isaa qabaa gochuu hin dandeenye eessammoo gida tokkummaa qulqullootaa walakkaa jira bartoota walakkaa jira hojii wangeelaa hojjeta tokkummaatti hirmaata garuu maal hin qabu yaada tokkummaa hin qabu arraba tokkummaa hin qabu too gooftaa wajjin jiraattu arrabni kee waan gaarii keessaan bayyid abbaan kee gaariidha waan ta'eef waan gaarii raaji namoonni arrabni isaanii sobatti fiigu yeroo baay'ee kadheengutti gaafa jettan isaan kan seexanaati sagalee waaqayyootu maayidha wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 maayidha inni abbaan sobaa sun jedha warri sobanis kan eenguti jedha kan as abbaa sobaati jedha isin kan eenguti jedha Yesuus kan abbaa sobaati jedha maaliif hojiin keessan hojii dhugaa miti waan ta'eef waan dhugaan dubbatta waan dhugaan jaallatta waan ta'eef waan dhugaatti waliin galta waan ta'eef isin kan abbaa keessan kan sobaati jedha namni gaafa goyyomsu gaafa attaallalu kan eengutaa gaafa jettan kan isa hamaa sanaa ta'a arrabni eeggannaa qabaachuu kan danda'u immoo gaafa isa hamaarraa adda ba'e gaafa isa gaarii walitti walii galudha na dhagaa harka mirga olkasaa iddoo tokko sin eebbisa har'aa qabee arrabni kee haa muroodamu waan gaarii haa muroodamu har'aa kaasi ameen jedha mee yaa Waaqayyo jedha ayyaa arraba waan gaarii dubbatu naa kenni jedha ayyaat jecha kana jedha yaa Waaqayyo jedha ayyaa arraba waan gaarii dubbatu naa uumi jedha ayyaat siifaa uumamu dhiiga Yesuusiin siifaa uumamu dhiiga Yesuusiin arrabni eeggannaan qabne hin goyyom sadaffaa arrabni eeggannaan qabne maal godha arrabni eeggannaan qabne xiyya ta'ee nama waraana xiyyadha arrabni eeggannaan qabne xiyya beektu miti fagoo taa'etu waraana dhiyootti hin seeyina eeggannaan qabu tan arrabni namaa xiyyadha xiyya keessaayyuu xiyya isa nama waraanudha xiyya isa nama ajjeesudha isa jireenya namaa miidhu namoonni baay'een har'aa waan isaan ittiin bu'aa jiran waraansa ginamaan agarree arrabaa waraanaman kan namni bu'aa jiru kan namni cabee karaatti tafe dhaloota baay'ee kan cabse arrabadha yaa arrabaa namoonni hin qabsine jira piroofeesarii meeqa dooktarii meeqa injineerii meeqa abbaa qabeenyaa meeqa agalgaa'ii meeqa namoota afuuraa meeqa qabsee lafa kaa'eedha kan amante garoodha waassii ta'a waan gaarii dubbatta arrab namaa immoo sin danda'u dhugaadha sin eebbisa jecha kana ol kaas harka mirgaa maqaa Kiristoosiin waa'ee keef waan gaarii dubbatta innamaa dubbatummoo sin danda'iin bara baraan ameen jedhaayyaa mee ani har'aa kaasee jedhaayyaat ofii koodhaaf gaariin dubbadhaa kan na abaaru immoo jedhaayyaa nan danda'u jedhaayyaat sin danda'iin dhiiga Yesuusin dhagaa gaafat ofii kee waan gaarii dubbattu innamaa sin danda'u xiyya ta'ee nama waraana maaltu arrabni eeggannaan qabne sagalee Waaqayyoo keessaa nam tokko naaf dubbisu jecha kana nan barbaada Ermiyaas 9:8 raajii Ermiyaas faarsaa 4:3 saqa dubbisaa Waaqayyo jedha warra nama goyyomsan faarsaa 4:3 Waaqayyo warra nama goyyomsan warra riphanii hamaa hojjechuudhaaf nama eeggatan jedha badisatti yaadamniin akka isaan badan godhadha Waaqayyo badisatti yaadamiin badisan eeggatamiin akka isaan badan godhadha Waaqayyo warra kam warra namarratti waan hamaa dubbatan warra arrabni isaanii gabii hin qabne eeggannaa hin qabne badisatti yaadamne tokko irraan gaa Waaqayyo dhagaa namni baay'een kan si waraane amma nam tokko gortaniittu nam tokko jireenya isaa jiraata fiigee ni kan amma hojii isaa malee waa'ee oduu iyyuu hin beeku tokko immoo taa'ee waa'ee namichaa odeessaa oola waa'ee nama isa fiigu sanaa waa'ee nama isa hojjetu sanaa har'a waama tokko bikkaan si eebbisan maqaa Kiristoosiin oduu hamaa akka hin dhageenye afuuraan gurra kee cuqqaaleera waan gaarii waaqarraa bichaarra dhagaye ameen jedhaayyaa mee hin dhaga'u jedhaayyaat jedha arraa kaasee jedha waan hamaa diinni koo jedhu jedhaayyaa mee hin dhaga'u jedhaayyaat waan gaarii akka dubbattu immoo gooftaan si gargaaru ganama kana mee argate 9:8 maayidha dubbi sagalee ol kaasee Ermiyaas
afaan isaaniitiin goyyomsaa hin dubbatu arraba isaaniitiin akka xiyyaatti waraananii nama hin ajjeesu afaan isaaniitiin goyyomsaa hin dubbatu arraba isaaniitiin immoo akka xiyyaatti waraananii nama maaliin godhu hin ajjeesu ishi afaan isaaniitiin ollaa isaaniitti nagaa dubbatu garaa isaanii keessatti garuu isaa hin gaddu wanta isaan dubbatan wanta isaan jedhan jekki isaanii maal godha jedha nama ajjeesaayidha wanta isaan afaanin dubbatan wanta isaaniitti nama goyyomsan barittiin bara kana fakkaatti warra nagaa si gaafachaa diraamaa tokko ilaala waggaa torba kana ta'u 8 kana diraamichi diraamaa afaan Oromoo ta'uun beeku irraan fadheera garuu diraamii akka xamar jakoo duraan badu jecha kana gaafan dubbise neekotti meta mazge waa tokko jira diraamichi diraamaa akkasiiti amma inni hin beeku akka inni dhufaa jiru beeka kan isatti dhufaa jiru cuubee qaba as keessaa immoo yookaan akka seentiitti nama waraana as keessaa qaba gaafanni dhufuusa argu qophaa'aa jira namana dubbisa qophaa'e dubbisa bara kanaa moo misiriitiin dubbisa dubbisi bara kanaa baay'atee dhabaanteedhaaf gaafanni dhufu mee baay'ee irraan kottas akka inni dhufaa jiru argeedha maalimmoo qopheeffatan hin jedhee mee waa itti waraanuu dhaash cuubee sanattan jedhee hin dingata waa itti waraanuu baakkaa jira farkaa imman dhufeedha amma dubbisa sirrii sana lamma gartanii asii fuudheetu akkatti immoo waraanaa jedha asii maal gochaa jira nagaa gaafakaa jira asii hoo maal gochaa jira si waraana irraa kaasee dhiiga Yesuuseen si waraana irraa kaasee ameen jedha ayyaas meetaa amma tokko beektu silkii si wajjin haasaa asii hoo laawur godhee dubbii haalaa si wajjin haasaa akka nama sii hile tokkotti asii hoo rikkeerdii tokko kaawwateera laxaa godhee sirraa qabseera bilbila akkasii cabseera dhiiga Yesuus ameen jedha ayyaa meecha abeera jedha ayyaa nama jaarraa qabsa waaqayyo bilbila akkasii dhiiga Yesuuseen kaasar ka mirgaa sirraa maatii keerraa waa namaa korachaa kan jiru dheera meeyyaati dhaameera jedha ayyaa nam sadii azirtu nam sadii maatii keessaniif akka jedhe waaqayyo bilbila amaa jalloonni mataarraa qabee dheera de waaqayyoos kun ergaa waaqaati kan lafaa miti harka galu kaasarraa qabee yoo amante sasi kennuuf jedhu dabarsee laadheera ameen jedhe Yesuus mee anaaf jedha ayyaa kan dubbatu Yesuus jedha ayyaa arraa qabee afaan kee immoo gaarii haa dubbatu ameen jedhe yaa namni oole ameen haa jedhu huffee hardhamee hardha abbaan amanu nama baay'ee kan gatachi arra bikkis hin danda'u leereelee baabaabaabos ulfa namoota baay'ee ulee arrabaa dhees hin danda'u garuu siin diddee harkatti baatta abjuu kee ameen jedha ayyaas mee dideen baadha jedha ayyaa dideen faarfannaa nama baay'ee du'e raajii nama meeqa du'e abbaa qabeenyaa meeqa du'e yoo amante kaasar ka mirgaa maatii keerraa ollaa keerra taa'e kan si dhaye harraa qabee dhaameera eenyu akka ta'een beeku harraa qabee akkas ta'a kaasar ka mirgaa otoo isheen si waraaniin beeyyesuusin gattee fagoo dhiyootti waraan xarraati naa ta'ee kan jedhu ameenaa geena qalamaffaa mee kana booddee jedha ayyaa jechi diina koo jedha karaa namoota otoo na waraaniin dursee waraana hamaayidha maqaa Yesuusin waraanee irraa qabeeyya namni gammada na qalama ameenaan dabalee ameenaan ulfaadhu Yesuus yaa abbaa na dhageessa nama jallaa caalee dayee harkatti baatu abjuusaa nama deessee harkatti baatu afuuraan haa ta'u fooniin magaalaan kun nama baay'ee nyaatte yaa Yesuus namni kun caalee haa milkaa'u raajeera caalee haa milkaa'u raajeera mee iyyaati caalee milkaa'a gedhaayyaa jedha caalee milkaa'e dhaayyaa yooti wayyaa gaarii uffatte hin sobdi yeroo maabisiin jedhu waltukum gooftaa kanan goota gaati dhugaa waaqayyo ela kana booda waaqa sitti mu amma raagiin tokko jira akkasii ameen jedhan yeroo baay'ee moofaa makkee siifa haaressu hiikoo beeyyesuus haaraa manaa badhaasu waa jechuuf deema sa qabdu kan biraatti hin godhu waaqayyo kan biraa masi qabaachisa har'a kan biraa likik goteeffattee baata bori boo kan biraa qabaatala argannaa gargariin cinni agarsiifatta eenyu akka ta'e beeku agarsiifadheen jiraadha kan jedhu ameen agariyyaa mee na waraanu jedha ayyaa na wara jedhi mee na waraanu jedha ayyaa kaasar ka mirgaa iriyyaa kee kan waraane maatii kee kan waraane arraa qabeessirraa waraaneera
Menan danda'u jedha ayyaas. Ati xinnuma ishee waa horattee immoo hin qajeeltu. Sokke intinaan. Sokke siin jedhu. Keessa hamaa jira si godhe si waraana. Dhugaan har'aa qabee eenyu akka ta'e hin beeku. Kan koo miti kan Yesuus jetta. Waan argattu kan Yesuus jette maqaatti moggaafta. Itti dhufee sitti bu'ee cabee deemu malee sin cabsu kana booda. Cabee deebi'a malee si qabsee hin deemu ameen jedha ayyaa. Nama tokko tambuma keessatti ila magaalaa Amboo keessatti lafa amma salphatee maqaa nama baay'eerra nyaatame harkatti ilaan ulfaata irraa qabe ameenaa jedhu. Hin ulfaata irraa qabdi ameenaa gadayyaa. Mee caaleen ulfaadha gadayyaa jedha caaleen ulfaadha gadayyaa. Warra maqaa nama balleessitumu warra arraba namarratti akka dhan Yoosefi hin du'eedhaan garuu jira moo hin jiru? Han jiruttu mana mootii jira. Eessa jira kan jiruttu? Garuu maal ta'edhaan hin du'e. Abbaan hin jaallata. Akkatti gaalatamtu beeku. Amala seexanaa keessa hangafa tokko isinitti himu. Isa hangafa siistemni isaa baay'eedha. Garuu waa tokko yeroo baay'ee kan seexana wajjin qorannoo irra oolu baay'ee seexanaa. Dhugaan sin jedha. Karaa ati milkooftu beeka. Karaa ati jaalatamtu beeka. Fakkeenyaaf waan ati ittiin milkoofta gaagila taanaan karaa biraa sitti bu'uun barbaadu. Gaa'ila taanaan karaa gaa'ilaa milkaan isa kee beeka. Dammaqedha nama si bukkeen. Jedha dammaqedhaani. Gaafa diinni kee jedha. Karaa eebba kee. Maqaa kee balleessuudhaani. Gammadeedhaani. Galateeffadhu immoo attaa'edhaani. Tokko morkaa fuudhee ameenaa jedhas. Waan Waaqayyoo kan qopheesseef waan inni bor mootii ta'uudha. Abjuu mootii immoo agarsiise Waaqayyo. Sinin danda'an kana booddee. Jecha dubbii qabe tokko sinin deebi'a namoota baay'eef deebiidha waan ta'eef. Warra gaafa namni guddachuu qajeelee namatti moran beektu afaan moru tokko jira. Sagalee Waaqayyoo keessaa seera keessa deebii seenaa bara 22 gaafa Bala'aam wajjin walii galee saba eebbifamaa abaaruudhaaf gaafa jedhe maa jedhe Bala'aam abaaruu hin danda'u jedhe. Sabni kun gaafa laalodhe saba eebbifamaadha. Innoo tulluu guddaadha jedhe. Inni akka leenqa saafelaa waan ta'eef eenyumtu dammaqsuu hin danda'u jedhe. Raalaa gaadaa dhaabaa baas. Diinatu dhugaa siifa ba'a morraa qabame. Ameen gedna harkaa fuudhee. Itti sochoosuun hin danda'amu inni eenyudha jedhe akka leencaa tulluu guddaadha inni jedhe. Isa keessa waan arguyyuu jedhe raajichi sun raagi dulloomaadha. Maa jedhe isa keessa argaa kanan jiru biiftuu qara qabdu tokkotu ba'aa jira. Inni immoo Yesuusidha. Kana booda diinni wayyuu waa'ee kee waan gaarii dubbatu irraa kaase. Harka ol kaasa irraa kaasee jedha ayyaa. Dadhabanii jedha waa'ee koodhaaf waan gaariitti walii galu jedha ayyaa. Mee wal eebbisaa waa'ee keedhaaf dadhabanii har'aa kaasanii waan gaariitti walii galu jedhaani. Irra sanii deebi'a har'aa kaasee waa'ee keedhaaf dadhabanii waan gaariitti walii galudha. Har'aa kaasee jedhaash waa'ee keedhaaf dadhabanii waan gaariitti walii galudha. Gaarii ta'ee siifamoo ga'u waa'ee mana kee, waa'ee hojii kee, waa'ee abjuu kee tokko ameen gada ta'ee fira eeyya. Dadhabbii kee tarra Waaqayyo ija idaa ganama kana laa. Tokko na harkaa fuudh harka galu kaafatu of gatteen taa'iin kan maraa gidu bakkaan gira waa'ee sagalee ol kaasa harka mirgaa. Kana booddee dhama akee waggaa 5, dhama akee waggaa 6, dhama akee waggaa dheeraatti dubbii tokko dubbatta fiixaan sii baariifate. Fiixaan sii baariifate. Harka raasaa fiixaan naabaa gadaayyaa. Jedhaa fiixaan naabaa gadaayyaa. San hojjedhuufitu ragaadha. Ji'a kanaa qabeen nama baay'eetu milkaa'a dhugaa Waaqayyoos. Kaasa harka mirgaa kan amante inni amanaan gooftaa kootti. Dubbakkaan gira eenyu akka ta'e beeku. Didaa waggaa baay'ee warra abbaa qabeenyaa warra abbaa taayitaa gala miliqata harka kee gala riifate. Harka kee gala riifate. Nama mana harka isaa gasheera. Meggaleera gadaayyaa. Jecha kana qalama iyyaa gadaa caalee milkaa gadaayyaa. Jadi caalee milkaa gadaayyaa. Sidee bisal kaasa harka mirgaa arraa qabee gabaadhaan gabiidhaan eebbaaf ayyaanaan omna caalmaa kennu arraba keerra kaa'eera. Ulfaadha fuura qulqullu. Namoota ganama kanaa qabee kattaatu bishaan sanii yaa tolitu. Kattaan see'iin jireenya gogaatu bishaan siilaa tarraa kaasa.
Asuma jira jedha warra amantaan eebbi kosuma jiradha. Jedha eebbi kosuma jira jedha. Asuma naaba namantaa gedhaayya. Raaji har'aa kaasee gedhaayya. Angafan ta'a gedhaa raaja. Hoodarraa qabe maayikii angafummaa. Iddoo angafaa. Miinda angafaa. Baagata angafaa. Naarkaa fuudhu si badhaaseera. Si badhaaseera. Nama si bukkeen eebbisime har'aa qabe waaqayyo angafa si godhaa jedhaani. Nama guddaa si godhaa jedhaani. Mee itti mimmoon gadhiisin har'aa kaasee gedhaani. Waaqayyo gedhaani. Anaan jedhaani. Angafa na godha jedhaa. Namni sagalee waaqayyo dhaga'e narraa genaa ta'a jedhu ameenaa gadiyyate. Fayyarraa qabii dhiiga Yesuusin. Fayyarraa qabii eeyyee. Ati dhabduu miti irraa qabde. Ati dhabaa miti irraa qabde. Ati maseenaa miti. Ati maseentuu miti. Ela akka Yaaqoob abbaa dhaloota baay'ee si godheeraan. Faayya akka Yaaqoob. Mee ani eebbifamaadha gedhaayyaa. An nama waaqayyooti gedhaayyaa. Hamaan nan danda'u jedha. Kana booda mela aara aarsitee miti ofii aartee iyyuu si abaarsu hin dandeessu. Sadhuma ariifadhaa barreessaa jecha kana. Arrabni eeggannaa qabu maal ta'a? Waa sadii isinitti meen gabaabaatti ariifadheen. Jireenyatu keessaa ba'a arrabni eeggannaa qabu. Jireenya. Fakkeenya 10:11. Jireenyi arraba nama waan gaa arraba isaa eeggatu keessaa ba'a. Arraba isaa eeggatu keessaa ba'a. Jireenyi arraba nama arraba isaa eeggatu keessaa ba'a. Jireenyatu keessaa ba'a tokkoffaa. Fakkeenya 10:11. Lammaffaa waaqayyo isa dhaga'a. Waaqayyo isa dhaga'a. Yaaqoob 5:17. Mootota isa duraa 18:42. Sadaffaa waaqayyoof afaan ta'a namni arraba isaa eeggatu. Namni arraba isaa eeggatu jireenyatu keessaa ba'a. Waaqayyo isa dhaga'a. Waaqayyoof afaan ta'a. Tokkoffaa Saamu'eel 3:19. Namni gaafa arraba isaa eeggatu jireenyatu keessaa ba'a. Namni gaafa arraba isaa eeggatu waaqayyo isa dhaga'a. Yaaqoob 5:17 maalidha? Eeliyaas yeroo bokkaan hin roobiin jedhee waaqayyoon kadhate jedhaa. Waggaa 3 ji'a 6 waaqayyo bantii waaqaa cufe bokkaan akka hin roobne godheedha. Yeroo inni akka bokkaan roobuuf deebi'ee waaqayyoon kadhate immoo jedhaa. Waaqni bokkaa kenne bokkaan hin roobe jedha. Eeliyaasis akkuma keenya maal ture jedha? Nama ture jedha. Garuu yeroo barbaadetti cufa yeroo barbaadetti immoo bana. Ni cufu ni banu kun maal ni beektu? Arraba isaati. Arraba kee wajjin haa ta'u waaqayyo irra. Maaloo. Waan arrabni kun nama goote nama baay'ee jeefte. Nama baay'eef kaaftee milkoomsite har'a kan kee haa ta'u milkaa'insi. Jala murii aman ergaa guyyaa irraa. Jireenyatti dubbatte si rakkisa waaqayyo. Waan ati gette si laata waaqayyo. Sagalee waaqayyo keessaa mootota isa duraa 18:42 gaafa dubbiftanii. Baruma bokkaan bade sana keessatti waaqayyo maal godhee? Eeliyaas akka bokkaan hin roobne godheedha. Teessoorra kan jiru Israa'eliin kan bushu immoo Ahaabidha. Ahaab immoo seera waaqayyotti giraakkaan jiru. Keessumaayyuu haati manaa isaa Elzaabel wanta hamaa hojjetti. Wanta isheen hojjettu waan bareedaa waan gaarii miti. Kanaaf waaqayyo maal godhe? Beelaaf rakkina itti buuse. Barichuma keessa garuu otoo guyyaa tokko wal barbaadanii Eeliyaas baqataadha. Ahaab immoo ari'aadha. Guyyaa tokko garuu waaqayyo kedheen. Yaa Eeliyaas yeroo dhokachuu keen gaati maal godhi jedhe. On mul'isi Ahaabitti jedheen. Maal mul'isa naan ani waan godhaati maal jedhee waaqayyo. Gaafa inni ba'ee Ahaabitti on mul'isu seenichi bal'aadha. Akka jedheen waaqayyo. Akka on mul'isa naan on mul'isa kedheen. Yaa Ahaab jedheen. Ana Eeliyaasin barbaadna miti jedheen. Amma waa tokkon siin gedhaa jedhe. Ani raajii dhugaadha raajii waaqayyooti. Raajonni kee garuu warri 450 dhimanaa kee Elzaabel qallabdu raagonni sobduun saba Israa'eliin balleessite. Atis waa nama hojjetteetta waan ta'eedhaaf. Garuu har'a waatu ta'a jedheen. Waan biyya kee keessaa bade. Bokkaan badeera. Hongeen ta'eera. Amma garuu jedheen. Yericha komtuun jiru. Amma dhaga'i jedheen. Ariifadhu jedheen. Konkolaataa kee kaafadhuuti laga kana keessa mandaratti dafii ba'i. Dafii gara manaatti deebi'e jedheen. Bokkaan dhufaa waan jiruuf jedheen. Homtummoon jiru yeroo sana maal dubbakkaa jira? Amanee dubbakkaa jira. Waaqayyo akka isa dhaga'u beeka. Mee yaada
bonadha waggaa sadiif ji'a ja'a bokkaan badeera garuu maayidha bokkaan rooba waan ta'eedhaaf makiinaa kee galaa gommaa dhoqqeen qabuu danda'a waan ta'eedhaaf maal ta'i ba'i amantiidhaan waggaa sadiif ji'a meeqa roobne ji'a ja'a roobne garuu maaltu qabata gommaa kee dhoqqee qabata dafedhe nama waaqayyooti waan ta'eedhaaf akka bokkaa balleesse beeka waan ta'eedhaaf gaaficha hamaa nusa dhagaye gaafa waaqayyo si wajjin ta'u jalloon nusa dhaga'u kana booddee si haa dhagaan ameen jedhaa ayyaa maala eenyu akka ta'een beeku har'aa qabee maatiin kee nama dhagaan hin beekne si dhaga'u ameen jedhaa ayyaa waa'ee waaqa kee haa dhaga'amu dhiyoo fagootti kaas harka mirgaa waa'ee waaqa kee dhiyoo fagootti siif haa dhaga'amu warra hojjettu bukkeetti warra giraattu bukkeetti har'aa qabee aangoo waaqa kee haa beekamu iyyaa ameen jedhaa mee naa beekama jedhaa iyyaat dubbadhaa naa beekama jedhaa iyyaa gaafanni akkas jedhamtu hin jiru sana booddee keedhe sagaggeessa ka'ee booddaas deebi'ee tullutti ol ba'eetedha hoggata isaa wajjin jiruun dhaqii gadi bu'iiti maal godhe jedhe duumessa ilaalee ofiisaa immoo jedha gad jedhee jedha miilla isaa lamaan gidduu mataa isaa galfatee jedha lakkasittiin gad jedhee gombifameetu gadi gadhee waaqayyoon kadhate yaa waaqayyoon dhageessa bokkaa gadhiise deen jirran jiru garuu kadhate waaqayyoon jedha kadhannaan isaa maal jedharee bokkaa lamiti jedhe gadhiisi bokkaa jedheen waggaa meeqa badeera sabaa waggaa meeqa badeera yaa amantii ol dhoqqee gommaa qabsiisu immoo yaada arrabaan immoo dubbakkaa jira si wajjinaa ta'u waaqayyo maal harka kana si eebbisa kaas harka mirgaa waaqayyo bichaan si wajjinaa ta'u ameen jedha kaas harka mirgaa ardamni kee irraa qabee geettaramaa ta'u hin barbaadda akka waaqayyo arraba kee wajjin ta'u hin barbaadda har'a sii galee raawwamee ol kaasi yaa waaqayyo jedha ayyaa jireenya koodhaaf jedha eebbatti kan nagiraa akkas jedha arraba koo naa chichiiri jedha ayyaa nami gammade ameen jedhas gaafan hoggataa isaa ergee dhaqe bokkaa ilaali jedhu ofii gad jedhee gira waan ta'eedhaaf hoggataan isaa gadi bu'ee dhaqe gaafa ilaalu homtuu hin jiru jedheen ammas dhaqe hin laale hin jiru sadaffaa dhaqe hin laale hin jiru arfaffaa erge hin jiru shanaffaa erge ila dhaabbadhu moo'ichi kan kee ta'a gaafa amantee dubbattu keessan deebii ameen jedhi maali dhugaan sin jedha gaafa amantee gootu gaafa dubbattu keessan deebii yoo badii haa badu yoo tolee haa tolu garuu immoo tola ulfaadhu gooftaa arraba namoota baay'ee keessa akka waan nama kireemii afaan kaa'utti nama afaan kaa'amu argaan jira arrabni isaanii har'aa qabee kan miidhawu naan jedha waaqayyooti har'aa qabee miidhawu kan kee ameen jedha naqa torba gaafa inni gadi bu'ee ol deebi'u homtuu hin jiru torbaffaatti akka jedhe reefedhe amma barruu harkaa kan geessu maal ta'aa jirti duumessi wayii ol ka'aa jirti jedheen isumatu jedha maal ta'ee jedha duumessa guddaa ta'ee garaa waaqaa haguugeedha bokkaa ulfaataa ta'ee dhufee jedha wanta mar'aatti gogii ilaaltu asii gaafa gadi baatu duumessa eebbaa ta'ee mana kee taaroobo kaas harka mirgaa hongee dha'eera mana keerraa hongee dha'eera hojii keerraa gaa'ila keerraa dha'eera si'a sadii iyyaati naarooba jedhaayyaa harka lamaan ol kaasaa naarooba jedhaayyaa jedhaa naarooba jedhaayyaa hin amantaa ol kaas harka kee lama hin amantaa arraa qabee gabiidhaan arraa qabee gabaadhaan arraa qabee ayyaanaan arraa qabee baagataan akka bokkaa gannaa mana kee taaroobo aroobo aroob si'a sadii iyyaati naaba nameera jedhaayyaa jedhaa naaba nameera jedhaayyaa jedhaa naaba nameera jedhaa naarooba jedhaayyaa arraa qabee siifaa roobu taas harka kee lamaan kan amante dhiiga yesuusin arraa qabee ongee gaa'ila keerraa dha'eera tajaajila keerraa dha'eera mana keerraa dha'eera warra amantan ergaa kana wajjin harka kee lamaan ol kaas akkanaan jedha waaqayyo barati duumessa eegdee dabarseenu eebbaanan si yaadadha waaqayyooti eebbaanan si yaadadha qara laaltanii kan abdan jedha waaqayyo mataa keerratan eebba abboomana waaqayyo irraa kaas fuudhin harkaa dhufeera 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 eebbi gargari cinne siif